Magaalaa Adaamaatti abbaan qabeenyaa oomisha bolokkeetti obbo Wandasan Nigaraa sooma hiikkaa ayyaana Faasikaa bara 2016 sababeeffachuun manguddoota waldaa sooramtoota Adaamaa fi naannoo ishee deeggarsa taasise. Abbaan qabeenyaa kun manguddoota 50f deeggarsa mallaqaa fi kanneen biroon cinaa isaanii dhaabbachaa kan turee fi jiru ta'uu kan himu guyyaa har'aas waan ayyaanaaf ittiin gammadanii oolaniin lollama qarshii 100 fi 50 bituun qaluufiin foon kennee fi akka ittiin ayyaanicha dabarsan hima. በዚህ በአዳማ አረጋውያንና ጡረተኞች ማህበር ለረጅም ጊዜ ተከራይቼ ብሎኬት ማምረት ስራ ላይ ነው ያለሁት እና እዚህ በተከራየሁበት ሰዓት ያየሁት ነገር waldaa maanguddoota sooramtoota karattiin maanguddoota kanneen waggaa dheeraa ji'a qarshii 300 kennuufiin deeggaraa jira. Har'as immoo loon lama qarshii 100 fi 50 bitee qaleefii jira. በአሁኑ ሰዓት 50 ሰው አድርጌ በ300 ብር ድረስ ቦራ 15000 በአቢሲኒያ ባንክ በኩል እንረዳለን። በአመት ደግሞ ሁለት ጊዜ ለዘመን መለወጫና ለፋሲካ አረጋውያን ተሰብስቤ ሁለት ከብት በመግዛት ቅርጫ ያከፋፈልን በየቤታቸው ወስደው እንዲበሉ እናደርጋለን። ወደፊት ደግሞ ይሄን 50 የነበሩትን ሰዎች ደግሞ ወደፊት 100 200 ልክ እንደሚቀደውና ማድረግ ፈልጋለሁ። መንግስት አበረታቶ ቦታ ከሰጠንና የሚረዳን ከሆነ ከዚህ በላይ በተሻለ መንገድ መስራት ፈልጋለሁ። አሁንም ኪራይ ውስጥ ነው ያለሁት። የራሴ ድርጅት ምኖርኛ አይደለም መሰራው ግን ችግረኛ እዚህ ማየት መቻሌ እዚህ መምጣት ነው ያየሁትና waldaa manguddoota sooramtoota Adaamaa fi naannoo isheetti ogeessi kutaa bittaa meeshaa Gabra Egzaabeer Kidaanee akka waldaa isaaniitti manguddoonni 50 jiraachuu ibsuun abbaan qabeenyaa kun umrii ijoollummaa isaatiin manguddoota akaakayyuu fi abbaa akkasumas haadha isaaf tahan kanneen yaadee barabaraan gargaaruu isaaf galanni isaaf mala jechuun galateeffatan. ወንዶሰን የጎራው ወጣት ነው ልጅ ነው ነገር ግን በዚህ በልጅነቱና ባለው እድሜ የናንተን ምንነትና ማንነት አውቆ ሳይተርፈው ትላልቅ ከሱ የባለጡ ባለጸጎች ይያሉ ትላልቅ ባለሀብቶች ይያሉ እሱ ግን ካለው ላይ ለእናቶቼ ለአባቶቼ አካፍዬ ብሰራ ለወደፊቱን በረከት አገኛለሁ ብሎ ይኸውና ለረጅም ዓመታት ከኛ ጎን ሆኖ በአመት ሁለት ጊዜ ለአረጋውያን ሁለት ከብት ያረደ ያበላል። Durataa manguddoota sooramtoota aanaa irreechaa manguddoota Tasfaayee Saabaa miseensonni manguddoota isaan hooggananii 10 manguddoota deeggarsi taasifameef keessatti gargaaramuu kaasanii abbaa qabeenyaa kana hedduu galateeffachuun gara fuulduraattis hojii waaqaa fi nama biratti jaalatamu akkanaa kanaan wal bira haa dhaabbannu jechuun gaafatan. Manguddootaa fi gargaarsa waan gochuu fi kan jiru waldaan kiyya keessatti as keessa jiran 50 keessaa kan koommoo nama 10 kan caalu gargaaramaa jira foonis qarshiis hunduma gargaaramaa jira እና kanaan hundattuu gargaarsi mucaan kun kan godhu abbaan qabeenyaa kun jabaa dura amma waggaa 10 caala dirasi amma ammaatti gargaaraa jira kan warra harka qaqallate kanas horii kun hin kennaaf foonis qalee waggaa keessatti gidee lama qalaaf manguddoonni deeggarsi taasifameefis gama isaaniitiin deeggarsichatti gammaduu himanii abbaa qabeenyaa nu gargaaree fi nu gammachiise kana waaqni isaa gammachiisu jechuun eebbisan. amma dura ibba tokko ji'atti nuuf ni kennaayu jedhee amma ibba 3tti gale an fudhannu immoo baankiitti baay'ee nu qarqaara ganzaba kan akka'eeti kunoo amat baala waggaa dhufu akkanatti qalee nu waama asitti qabne immoo karaa mana keenya galla ijoollee keenya wajjin itti oolla. Nu qarqara mazammara 100 hankaani amma 300 nu godhe kuno ji'a nu kenna amma naganaa damoo nu qalee kuno hin fudhannaa nu gargaara nama 50 jechuun har'a nama 50 jechuun nam tokko bulchuun nama 3 bulchuu 4 bulchuun nama dhiba ammallee waaqni fayyaa haa kennuufi rabbi fayyaa haa kennuufi irratti haa dabaluufi ammallee coqorsa ta'ee lafaa qabatu.